Ashamaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota lamituu bakka jirtanii nagaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyoo nagaa waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu obboleewwan koo fayyaa jirtanii ani nagaan jira galata waaqayyoo chaanaalii koo haarawaa kan taatanii baga nagaadhaan dhuftanii galatoomaa waan na hordoftaniif isiniin jedha duraanis kan turtan baga nagaadhaan eegdanii egaa obboleewwan koo samuunii kana viidiyoo hojjedheen beeku egaa sababni viidiyoon hojjenneef sababa hojiidhaan biizii ta'ee fi akkasuma immoo sababa addaati jechuudha. Innis maanni sababa obboleettiin keenya iddoo ani hojjedhu kanatti waan boqotteef jechuudha. Sababa kanaaf viidiyoo hojjechuun natti hin tolle jechuudha. Kanaaf egaa obboleewwan koo hunduma keessanii waaqayyoo bakka jirtanitti isin faana ta'u. Nagaadhaan gara biyya keenyatti sababa obboleettii keenyatti dhabne sababa lama jira. Innis maanni inni tokkoffaan sababa qarshiin ishee obboleewwan ishee irratti ergitee qarshii ishee jala nyaatame kan isheen boqattee jechuudha. Inni lammataa immoo mana maadamii keessa waan ta'eef kan hojjettuuf iddoo jirtutti mana keessa hojjettutti nyaanni gahaa waan hin jirreef jechuudha. Sababa kanaaf obboleettiin keenya miidhamtee boqatte jechuudha. Kanaaf isa jalqabaatti yeroo deebisu obboleewwan ishee jechuudha. Obboleewwan ishee qarshii jalaa nyaatan jechuudha. Isheen obboleewwan ishee irratti ergitee isaan garuu mana si ijaarsisnee jechuudhaan maqaa isaaniitiin kan isaan ijaarratan jechuudha. Obboleettiin keenya jalqaba waan hin beekneef qarshii ergaa turte erga sanii yeroo gaafattuu maqaa eenyutiin yeroo jettuun maqaan isheetii miti jechuudha. Maqaa isaaniitii waan ta'eef sababa kanaan aariidhaan jechuudha. Aariidhaan dhibamtee ni boqatte jechuudha. Kanaaf obboleewwan koo baay'ee barri kun baay'ee bara sodaachisaadha jechuudha. Bara obboleewwan fi obboleettii nyaattu. Mee ilaalaa biyya kanatti jechuudha yeroo qarshii yeroo achitti ergamu waan salphaatti qarshiin haramee itti dhufu fakkaata namni achi namaaf hin hubatu waan ta'eef jechuudha. Sababa kanaan qarshiidhaaf jecha obboleettii ishee jalaa boqatte jechuudha. Kanaaf obboleewwan keenya yeroo ammaa teekinooloojiin tolee jira waan ta'eef sababni obboleettiitti ergamuuf hin jiru jechuudha. Maaliif buukii mataa ofiitti baafatanii buukii ofirratti ergachuun hin danda'ama jechuudha. Kanaafuu obboleewwan koo hin shawwadaminaa. Garuu namni hundis akkas jechuu osoo hin taane garuu namni amanamaa hin jiru jechuudha. Namni amanamu rabbi tokkicha waan ta'eef kanaaf obboleewwan keenya sababa kanaaf obboleettii keenya boqattee jirti jechuudha. Kanaaf of hin dagatinaa qarshii keessanis haala kanaan akka hin nyaatamne amma uumaa isinitti fakkaachuu baachuu danda'a. Garuu yeroo herregaanitti baay'ee ulfaata jechuudha. Sababa kanaaf obboleettiin keenya kun amma dhibamtee kan aariidhaan jechuudha. Aariidhaan osoo baay'ee hin turin erguma kana dhageessee kan isheen boqatte jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa waaqa baay'ee hin gadde. Maaliif obboleettiin ofii akkamitti kana hundarraa nama kan geechi kan jirudha jechuudha. Obboleettiin keenya kun asitti miskiina asitti osoo ofii ishiitti garaa ishiitti hin nyaatin ijoollee koof jettee akkasuma immoo borunaaf darbee boru mana ijaaradheen keessa taa'ee keessa jiraadha jechuudhaan qarshii ishee gara biyyaa ergitee akkasitti keessaa dhabamte baay'ee nama gaddisiisa dhugaa waaqa baay'een gadde jechuudha. Inni lammataa immoo mana kushiinaa arabaa keessatti araboonni kaameraa waan akkasii waan galchaniif nyaata gahaa dhabuudhaan viitaaminii hir'ina viitaaminiiwwan waan qabduuf sababa kanaan isin miidhamte jechuudha. Maaliif godhattee nyaachuudhaaf hojjetattee nyaachuudhaaf ni sodaatti kaameraa waan jiruuf jechuudha. Kanaaf ani asirratti maalan jechuu barbaadu obboleewwan koo hojjetattanii nyaachuullee yoo sodaattan jechuudha. Maaliif kaameraa waan jiruuf qarshii keessaan baasati wanta barbaadan bitadhaa nyaadhaa dhugaa isiniin jedhaani. Lakki qarshii kana asitti waan tokko keessaan balleechuu hundumaa nan erga waan akkasii jettan garuu yoo har'a jiraattan yoo har'a bultan boruuf kan jiraatan jechuudha. Kanaaf qarshii keessan muraasa ergitanii hanga isin barbaachisu asitti immoo of hin dagatinaa. Isiniin jechuuf garuu mana hundaa miti manni tokko gaariinis jira manni badaanis jira.
Kanaafuu waan akka juusii adda addaa wanta viitaaminii qabu waan akkasii yoo nyaatte yoo dhugde yoo jabaatte jechuudha yoo humna qabaatte yoo fayyaa qabaatte kan hojjettu. Akkasuma immoo maatiin keenyas yoo nu har'a fayyaa taanii jiraanne malee yookaan qarshii keenya maal godhaaf isaaniifis homaan godhuuf jechuudha. Borunan jiraadha boruun mana akkanaa ijaarradha makiina bitadha kan jennu yoo har'a jiraanne akkanatti yeroo haasa'amu qalbii fakkaachuu danda'a yookaan immoo waan salphaa fakkaachuu danda'a garuu baay'een itti gadde jechuudha waan amma iddoon hin jiru kanatti wanti ta'e jechuudha. Kanaaf obboleewwan koo of hin dagatinaayii wanna ofii keessaniif godhattanii isin hin mararin garaadhuma keessanitti illee wanti nyaattan isinuu mararin maaliif isintu hojjeteef waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu maatiin keenyas asitti waan tokko taane baay'ee gadduu isaanis naman ta'a waan ta'eef baay'ee nama gaddisiisamu. Dhugaa waaqa rabbiyyuu biyya kana keessatti namumaayyuu hin dhibin mataa dhumtuu nama dhukkubin jechuudha. Baay'ee waan nama gaddisiisu waan ta'eef adaraa keessanii mana maadamii baay'ee mana badaa ta'e of hin dagatinaa wanta isin barbaachisu bitadhaa ofii gaa'ee. Ani kana waan dubbadhee baay'ee waan natti dhaga'ameef wanti asitti arguun baay'ee waan na jibbisiiseef jechuudha obboleewwan koo. Kana isinis hin beektan jechuu osoo hin taane garuu yoo fagootti ilaalan baay'ee homaa namatti fakkaatu. Kanaafuu qarshii keessanis cheekii godhadhaa buukii keessan irratti ergadhaa hin danda'ama buukii asuma teechanii suuraa erguudhaan buukiin ba'uu hin danda'ama waan ta'eefuu wanti kun amma akkanatti yoo ilaalan baay'ee salphaa fakkaachuu danda'a garuu yoo irra gahan baay'ee waan ulfaataadha obboleewwan koo. Egaa kana egaa ani yaada garaa kootiin isiniif qoode waan ta'eef egaa hundumti keessanuu waaqayyo bakka jirtanitti siffaanaa ta'u fayyaa keessan waaqayyo isiniif haa kennu isiniin jedha. Ani egaa kuni akka gorsaatittan isiniif himnu jechuudha. Kanaaf obboleewwan koo of eeggadhaa qarshii keessanis siraataan qabadhaa. Gaafa galtanis waan barbaaddan bitachuu manas ijaarrachuu ni dandeessu waan ta'eef qarshii keessan buukii keessan irratti ergadhaa jechuudha. Kanaaf anis beekee osoo hin taane anis wanti arge wanti nagarra waan baay'ee natti dhaga'ameefan yaada koo isiniif qoodee waan na hordoftaniif galatoomaa baay'ee isin jaaladhaa. Hunduma keessan waaqayyo hunduma keenyayyuu waaqayyo nagaan biyya keenyatti nu haa galchuu jedha. Galatooma.